waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Tibbana Oromiyaa keessatti lola gaggeeffamaa jiruun waboon loltoota hedduu boojii waleellaa gaggeessaa jiraachuu himeera. Wayita waa'ee loltoota karaa nagaa galanii mootummaan irra deddeebiin lallabaa jirutti waboon loltuu mootummaa hedduu boojii isaa himeera. Lolamma gaggeeffamaa jiru naannawaa magaalaa Finfinneetti ta'uun isaa ammoo waboof xiyyeeffannaan addunyaa akka argatuuf ulaasaa haqaa jira jedhame. Lola waggaa 7 ol Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun miseensonni waraanaa mootummaa Itoophiyaa kumootaan lakkaa'aman ajjeefamuu waboon gama miidiyaa hawaasaa Tiwiitara isaa ibsaa tureera. Lola waboo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa PP gidduutti adeemu kun ammallee itti fufee jiraachuu isaa karaa garaa himama. Lola adeemaa jiru kanaanis injifannoo argataa akka jiru waboon hima. Waraanni mootummaa hedduun harka kennataa akka jirus kan himu gabaasichi. Loltoonni harka kennataa jiran kunneen loltoota raayyaa ittisa biyyaa, poolisii Oromiyaa fi milishaa akka ta'an himame. Haalli kun Oromiyaa kutaalee hedduu keessaa adeemaa akka jiru sabaa waboon hima. Bakkeewwan waraanni mootummaa harka wabootti kennataa jiraachuun eerame keessaa Gujii, Shawaa Kaabaa, Wallagga Ba'aa, Qellee Wallaggaa fi Shawaa Lixaa maqaa eeramaniiru. Lola waboon adeemsaa jiru ofirraa qolachuun itti ulfaachuun dhiibbaa waraana bilisummaa Oromoon adeemsifamaa jiru cimaa ta'uurraan harka kennachuuf akka dirqamanis himame. Tibbanaa ammoo waboon aanaa Boojjii Coqorsaa keessatti lola gaggeesseen qawwee irraa hiikkachuu isaa himeera. Waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Coqorsaa bulchiinsa magaalaa Fiigaa keessatti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti har'a fulbaana 19 fudhateen waraana diinaa hedduu du'aa fi madoon adabeera jechuun maddeen wabootti siqeenya qaban gabaasaniiru. Tarkaanfii kanaanis qawwee Akiima 13, rasaasa 3,000, uffataa fi qophii waraanaa irraa hiikkateera jedhame. Haleellaan kun itti fufuun zoonii lixaa godina Qellee Wallaggaa aanaa Sadan Canqaa ganda Deentaa Billee bakka Adda Haroo jedhamutti sarara fulbaana 21 bara 2025 haleellaan gaggeeffameera jedhame. Haleellaa Dirbataarraa jedhame kanaan mooraa waraana mootummaa rukutuu isaa maddeen wabootti siqeenya qaban gabaasaniiru. Lolaarraa adeemsifame kanaan waraana mootummaa 8 ajjeesee kanneen 10 ta'an ammoo madeessuu isaatu himame. Akkuma kana waraana mootummaa 3 booji'uu isaa gabaasichi akeekeera. Haleellaa irraa kanaan meeshaa waraanaa hedduu dhuunfachuus hime. Waa'ee haleellaa jedhame kanaa gama mootummaa Itoophiyaa wanti jedhame hin jiru. Oduu keenya itti aanuun gartuun gargaarsa namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruun beekamu Atis Namaa Chariitii jedhamu uummata keenya goleessitoota faannoon keessaanii irraa buqqa'anii fi rakkoo keessa akka jiraniif gargaarsa taasise. Weerara humna goleessituu faannoon uummata keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onaa Abee Dongooroo ganda Gaaleessaa rakkoo keessatti kufanii jiran dhaqqabuuf gartuun gargaarsa Atis Namaa Chariitii jedhamu gargaarsa adda addaa qabatee isaan dhaqqabuu beeksiseera. Haaluma kanaan deeggarsa daakuu qarshii 300,000 fi 20,000 baasu bituudhaan hawaasa kanaaf deeggarsa taasisuu isaaniit ibsame. Kana malees qindeessummaa garee Atis Namaa Chariitii koree dhimma kana irratti hojjechaa turan deeggarsa gosa garaa garaa konkolaataa 2 akka dhaqqabsiisan gartuun kun ifoomseera. Dargaggoonni Biqilaa Zalaalam Baqqalaa, Mo'ii Tashaalee fi Firaa'ol Caalaa jedhaman wal ijaaranii magaalaa Finfinnee irraa gargaarsa qabatanii uummata Onaa Abee Dongooroo goleessitoota faannoon miidhaman gargaaruuf akkuma achi ga'aniin caasaa bulchiinsa mootummaa PPOnichaan qabamanii shaambutti hidhamanii akka jiran gabaasuun keenya kan yaadatamu. Miseensota waldaa tola ooltota abbaa makkoo hiitan saffisaan nuuf gadhiisaa akka jedhan jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa gaaffii isaanii jabeessaniiru. Miseensonni waldichaa uummata Onaa Abee Dongoorootti hidhattoota finxaaleeyyiitiin buqqaafamaniif gargaarsa fuudhanii dhaqan. Gargaarsicha geessanii wayita deebi'an aanaatti hidhaman ka jedhan jiraattonni guyyoota 3 Onaa Abee Dongoorootti erga hidhamanii booddee gara magaalaa godinaa Shaambuutti dabarfamuu isaaniitu gabaafamaa ture. Qaamoleen mootummaa gochaa kana raawwatan yakka humnoota finxaaleeyyii faannootiin uummata irratti raawwatame dhoksuuf warra yaalanidha jedhame. Dhugaan uummataa amma booda tasa dhokatee hin hafu ka jedhan jiraattonni yakka uummata irratti raawwatameef caasaa mootummaa gaafatamummaa jalaa ba'uuf hin jiru jedhu. Qondaaltonni mootummaa godinaa hanga aanaatti humnoota finxaaleeyyii faannoo waliin hidhata tolfatanii dachee gabbataa Oromiyaa uummata irraa buqqaasanii waliin qotachuutti jiruu ka jedhan jiraattonni kanaaf madaan uummataa ittiin dhaga'amuu jedhaniiru. Yakka isaanii kana dhoksuuf naannaa hawaasan odeeffannoo wayituu akka hin baane ukkaamsuuf halkanii guyyaa irratti hojjetaa akka jiranis himameera. Mootummaan Oromiyaa dhugaatti uummataaf qaquuqamu yoo ta'e tarkaanfii cimaa nageenya uummataa mirkaneessuu dandeessu hidhattoota finxaaleeyyii irratti fudhachuu akka qabu hubachiisaniiru. Warra keettoo caasaa mootummaa keessa taa'ee ilaalcha finxaaleeyyii lafa qabsiisuuf hojjetuu fi warra faayidaan butame hidhattoota finxaaleeyyii waliin hidhata tolfatee lafa uummataa saamsisu irrattis tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu gaafatamaa jira. Odeessa keenya birootiin pirezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee yaada akeekkachiisa fakkaatu
mormitootaa fi kanneen isaan jala dhaabbataniif kennan. Hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa waraanaan dhaadachuu haalaan jabeessanii kan jiran yoo ta'u, inumaa erga hidhaa haaromsaa guddicha xumuruu labsanii asaa immoo dubbiiwwan dhaadannoo of keessaa qaban dubbachuu jabeessaniiru. Biyyattiin waan hunda raawwachuu dandeessi yaada jedhuun dhaadannoo jajjabaa mormitootaa biyyoota ollaa dhibdee waliin qabaniif dabarsuu itti fufan. Akka kanaan ga'umsi raayyaa ittisa biyyaa amma irra jiru qaamolee jiraachuu Itoophiyaa hin barbaanneef ergaa akka dabarsudha jechuun pirezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee bakka waraanaaf muudama laatanitti dubbatan. Pirezidaantii Taayyee Asqasillaaseen dhiyeessummaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahimadiin wayita qondaalota waraanaa olaanoo muudan akka jedhanitti muudamichi cimina hojii amanamummaa fi jabina agarsiisaniif ka kennamedhas jedhaniiru. Dubbii isaaniitiin waraanni Itoophiyaa jabaa fi ga'umsa olaanaa akka qabu eenyu jala dhaabbachuu kan hin dandeenye fakkeessuun himaniiru. Gama kaaniin qondaalota raayyaa ittisa biyyaa 66 ta'aniif godina gulantaa kennuu isaaniitu himame. Gulantaa qondaalota olaanoo kanneenii ka dhiyeessan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad yoo ta'an, pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee fulbaana 10 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaluun godina gulantaa kennuu isaanii ibsan. Haaluma kanaan qondaaltonni gulantaa jeneraalaatti guddatan Leetinaal Jeneraal Alamsheet Daggifee, Leetinaal Jeneraal Dastaa Abbichee, Leetinaal Jeneraal Yimmaar Mokonnon, Leetinaal Jeneraal Dirribaa Mokonnon ka jedhaman yoo ta'u, gulantaa Leetinaal Jeneraalaatti ammoo qondaalota lamatu guddatee jedhame. Isaanis Meejer Jeneraal Kaffee Haaloo Amdeessaa Sammaa, Meejer Jeneraal Kinduu Gazzuu Taganyii jedhamu. Gulantaa Meejer Jeneraalaatti qondaaltonni 17 guddinni gulantaa kennameef ammoo yoo maqaan isaanii eeramu Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Amaloo Siyeessaa, Birgaadeer Jeneraal Bultii Taaddasaa Kitilaa, Birgaadeer Jeneraal Hayiluu Indaashaw Atoomsaa, Birgaadeer Jeneraal Waachaw Alamee Ayyaalow, Birgaadeer Jeneraal Nagaraa Leellisaa Mul'ataa, Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa Amantee, Birgaadeer Jeneraal Darajjee Magarsaa Issataa, Birgaadeer Jeneraal Biraanee Gabramadiin Damoozee, Birgaadeer Jeneraal Yaasin Mohammad Siisay, Birgaadeer Jeneraal Zawudee Shaxxargee Dammaqaa, Birgaadeer Jeneraal Mirkeessaa Raggaasaa Ittafaa, Birgaadeer Jeneraal Mallasii Mangisteen Raay, Birgaadeer Jeneraal Tashoomee Annaaggaa Wayyalee, Birgaadeer Jeneraal Amaalee Bayitee Bariyee, Birgaadeer Jeneraal Ababbaa Usaid Jimaar, Birgaadeer Jeneraal Dastaa Tamasgeen Arraagaaw, Birgaadeer Jeneraal Kamaal Eebboo akka jedhaman himame. Gulantaa Birgaadeera Jeneraalaatti qondaaltonni 43 guddachuu waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa biyyattii beeksiseera. Walumaa gala haala qondaala mootummaatti ol guddisuu dabalatee dhaadannoo waraana mootummaatii fi qondaalota mootummaa biraa dhaga'amu jabaachuu isaa gabaasicha keekeera. Oduu keenya itti aanuun paartilee siyaasaa 5 waliin hojjechuuf tumsa waloo ijaarrachuutti himame. Paartilee warraaqsa uummata Itoophiyaa paartii Innaat, tokkummaa uummata Itoophiyaa, sochii Giyaanooti uummata Amaaraa fi paartiin Diimokiraatawaa Itoophiyaa tumsa waloo ijaarrachuu ibsan. Walitti qabaan paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa Magaabee Biluu paartileen siyaasaa kunneen waggoota darban waliin mari'ataa erga turanii booda dhimmoota tokko isaan taasisan irratti waliin hojjechuu walii galuu isaanii himan. Tumsi waloo paartilee kun ijaarratan dhimmoota biyyaalessaa irratti xiyyeeffatee akka hojjetu ibsanii haalonni filannoo biyyaalessaa dhufuuf mijatan yoo jiraate paartii dorgomaa ta'uun dhi'aachuuf akka jiranis ibsaniiru. Filannoo biyyaalessaa kana irrattis qaamolee idil-addunyaa hirmaachisuun dirree dorgommii siyaasaa mijataa akka uumamuuf kan hojjetan ta'ullee Magaabee Biluu dubbataniiru. Lolli akka dhaabbatu filannichi hunda kan hirmaachisee fi haqa qabeessa akka ta'u taasisuuf imaammata fooyya'aa fi garee kurfaa'aa ijaaruuf akka hojjetaa jiran himan. Tumsi waloo paartileen kun ijaarratan egeree maqaa tokko akka qabaatu taasisuuf hojjetaa akka jiran himanii fuulduratti maqaa qeentee isaanii dhiisanii paartii tokkotti dhufuuf akka hojjetamullee akeekan. Maqaan gumii waloo kanaa kaleessa walga'ii fulbaana 20 bara 2025 taasisame irratti ifoomeera. Bakka bu'aan Innaat paartii obbo Geetinnat Warquu paartiin Innaat dhimma kana ilaalchisuun waliin mari'ataa erga tureen booda murtee waloo ijaaramuutti ce'uu kana murteeffachuu ibsan. Hagayya darbees bifuma wal fakkaatuun naannolee Itoophiyaa bakka adda addaa kan keessatti ijaaramanii socho'an paartileen siyaasaa 11 ijaarsa diimokiraasii gaarii fiduuf ta'a akka jedhan waggaa 3f ka turu tumsa waloo ijaarrachuu ifoomsuun isaanii ka yaadatamu. Oduu keenya itti aanuun Sudaan keessatti ajjeechaa sabummaa irratti xiyyeeffate hammaachuu UN ibse. Sudaan walakkeessa waggaa kanaa qofa keessatti ajjeechaan namoota nagaa dabalaa dhufuu irraa ka'e naannoo dhiya Daarfur keessatti ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamu baay'ee dabaluu isaa dhaabbanni mirga namoomaa akka gamtaa mootummootaa jimaata darbe beeksiseera. Waldhabdee Sudaan keessatti eebila bara 2023 humnoota mootummaa Sudaan lameen gidduutti jalqabe ajjeechaa saba irratti xiyyeeffachuun gaggeeffamaa tureettuu babal'ise yoo ta'u uummanni naannoo jiraatu gadi lakkisuun
buqqa'insa uummataa dabaluun rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti saamaa uumuus gabaasi kun akeekeera. Jalqaba walakkeessa waggaa kana qofa yoo xiqqaate namoonni nagaa 990 ajjeefamuu isaanii gabaasni kun agarsiiseera. Lakkoofsi kun ji'a onkoloolessaa irraa hanga eebilaa gidduutti dachaa 3 dabaluu isaallee hime. Kunis irra caalaadhuma baatii sadaasaa keessa waraanni raayyaa ittisaa Sudaan loltoota michoota isaa magaalaa kana dura Rapid Support Force'n to'atame deebisee erga to'annoo fi jala galcheen booda ta'uu Ochaan ibseera. Ragaan tokko kabaatii sadaasaa fi eebila gidduutti naannoo baha Naayil Kaartum keessatti hojii sakatta'iinsaaf ilaalee akka ibsutti daa'imman umuriin isaanii waggaa 14 fi 15 ta'an miseensota Rapid Support Force'n ajjeefamuu isaanii argeera jechuun immoo dubbii himaan Ochaan Jereemii Laawurensi gabaasaniiru. Bakka bu'aan Ochaan Sudaan Lii Fuungiin Jeneevaatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin guyyaa irraa gara guyyaatti gabaasi sodaachisaan lafa irratti mul'atu dabalaa jiraachuu nu rakkabaa jira jedhan. Fuungitti dabaluun sabummaa wal kurfeessanii jeequmsa kakaasuunis sababa akka ta'e ibsan. Kunis baay'ee yaaddessaa akka ta'e himani. Akka isheen ibsitetti sabaa fi sablammoota tokko tokko saba adda addaa keessatti loogii fi qoqqoodinsa waggoota 12 darbaniif gareewwanii fi eenyummaa adda addaa gidduutti uumame irratti hundaa'uun hoggansi saafii fi Rapid Support Force waliin wal qabateef xiyyeeffannoon itti kennamaa akka ture himuu Reuters gabaaseera.